Hai ቤተሰብ akkam jirtu ta'een gara Arabaa deebi'a jedheen uffatoota koo dadachaasee jedha. Uffatoota tokko tokkosaa dadachaasee sakaanii akka jedhaa biyyi durallee Araba deemuu hin yaadne amma deemuu ka'ee jira. Yoo biyyi lafaa ammaatte homaa sirriin dhufne Fayyisaa faana wal lollee. So har'a haariidhaaniini viidiyoo waraabuu ka'ee jechuudha. Uffatoota koo yaa akkuma argitan Arabaa dhufnaan hin kekkeewwadhe malee ergan saamii baadheen kaawwannee ergan da'e waggaa tokkoon keewwannee waggaa lamaan keewwannee uffata sirrii jechuudha. Kan hin takkaafiin hin xunne guute jechuudha. Yoo ergan da'e ka'e illee irra caala kan sargii ittiin iddoo ta'e dhadhaqe malee yeroon baadhu firmaayyuu baay'ee isaan kaawwanne. Anyways maal gochuu danda'ama dhugaa dubbachuu fi innaan alaa dhufe isaan shaanxoota koo isin faana deemu. Shaanxaa lamaan isin eeyyamamu malee ani kiiloo 90 birrii 15,000 feesisee dhufe Dubaayiyyuu uffata ammana hin jedhamne tokkaamamee taa'a. Innaa kanaaf ka'eetan kanaaf uffata koo shaanxatti deddeebisee ashagee Araba deemuun barbaade. Uma Itoophiyaan hin taane durallee waanuma mo'adhe natti fakkaate. Amma garuu hin taane jechuudha. Baay'ee ulfaata. Mucaallee obboleetum koottan kenna jedheeni malee amma natti amanee hin deemu jedhee yaada. Yoo xinnoo wal lollee jirraa bakka Fayyisaa faana hin barbaanne as turuu qophaa koo dhiphachaa jechuudha. Idaa maalan qaba ashageen deema jechuudha innaan dhufeen uffadha. Yaada qabdan garuu naa barreessa. Gaafis yoo qabaattani waggaa lamaan tokko jedhee dhufeeni waan egaa Waaqayyo jedhee yaalaa jechuudha. Kun suuqii saaqeen dhiisee argitanii mucaa da'uu jedhee manatti deebi'ee achi immoo itti deebi'uuf mucaan xinnaadha. Manichi sheediidha waan ta'eef jechuun qorqoorroodha waan ta'eef daa'ima baattanii hojjechuu hin danda'amu. Kanaaf mana keessa waggaa lama taa'ee maa hin ta'u deemee hojjechuun barbaade sammuun koo xinnoo na dhiphateera jechuudha. Biyya keessa taa'uun nama dabbara. Biyya bahuu wayyaa jechuudha. Innaa akkana namni na gargaarus jira. Achi dachaastee natti kennaa jirti mucaani. Ani immoo adda baasee san gahannaa ol keessanii walitti luqqaa mitiire adda baasee ol kaa'uudhaaf akkanatti toluttiin adda babbaasaa jira jechuudha. Aariidhaan dadachaasaa jira baay'ee tokko. Warra adii ta'anii maal ta'e diimaa adda babbaasee jira jechuudha. Deemeen firii ta'e abbo firii taa'aa jiraadha akkasuma nuuf hin dhiphisinaati. Firii ta'een deemee hojjadhee deebi'a jechuudha. Asitti Saamu'eel dhufeeti hamaa biraati badee kaameeraa cufeen lammatatti deebi'e jechuudha. Innasum nuu deebi'e. Akkasii gaa maal jettu sini? Biyya keessatti maan ta'u taa'uuni waan baay'ee jira gaayyuu. Kanaaf uffata koo akkasitti dachaasuu ka'ee jechuudha. Sashiin dachaafte immoo ani gargar baaseen gurraachaa fi adii isaa akka walitti luqqaane sila amma gaan deemna malee ammatti deebinu hin beeknu bara deebinu hin luqqa'a waan ta'eef walitti akkanatti ol ka'a jechuudha. Banagaraachin laa uffata fiddanii finaa isiniin hin jedhu muluu lamuluu Itoophiyaa yeroo dhuftanii uffata filadhaa adda baasa. Banagaraachin laa amma caamman achi fide sharoota malee keedhin beeku. Maaliif biyya keenya gara gaantiidhaa waan koomee dhedheeraa kanan bitee koobilistoonii keessa miilleenyuunsaa qarri isaa koobilistoonii keessa seenaa jechuudha innaa deemtan. Maandisiirra immoo akkanumaan deemture daandichi daandii maandisii ta'uu baate. So uffatas akkasuma. Uffata banagaraachin laa wanti na cannaqeen jiru hundumtuu na fayyade jedhee yaada.
maaliif seetanii wanta amma kanas walitti narreeyani. Yoo na kana faana kanan keewwadha kana faana kanan keewwadha jedhee filannoon uffata uffadhu faanaan bitadhee dhufe waan ta'eef bijaamota kan hin fide baay'ee boloota kofaniree sanaan ala waanuma na fayyada jedheen fide jechuudha. Amma dhugaa dubbachuuf otoon kun urgan dhufe waggaa lamaan kana gaalaala bar tokko garaatiin baadhee ji'a 9 waggaa tokko kun manan taa'ee siruma boodana uffadhe jechuudha. Maddan saamii da'ee uffatoota babbareedduu keewwadhee gadi ba'eera jechuudha. Ayyaanni jira, waamichi jira, sargiin jira waan ta'eef uffadheera. Innaa madaalaa bitaa malee muluu lamuluu uffata dhiisaa koottaan jedhu kan isin fayyadan jiru jechuudha. Baay'eensaa kanaaf garuu akka malee isinii kennaniidhuma argitaniidhuma tuuttaa jettanii minamina walitti naarinaa. Tuutta dhuma sharaa faana keettee gahin baatama hin baatu isa adda baafachuu. Uffannumti veelloodhuma ta'ee jechuun uffannumti sargii ittiin dhattu uffata biyya keenyatti nama rabsiisu moo nan rabsiifne waan akkasii jechuudha. Anamma uffata minii kana nan qabaa taayitii faana madaalee bitee jechuudha. Firii ta'een keedhee deema. Baay'ee mirxiidhas. Taayitii immoo taayitiidhuma ishee hapheeton taanes ammoo giddu galeessaan limixi isinitti jedhu shamizoota faana yookiin immoo uffata fuulduraaf duubaan gadi jedhu muudii qabu faana jechuudha. Waan akkasiiti kan inni fide. Jiinsii abadan jiinsii 3 malee fideen beeku jechuudha. Jiinsii surree sayidhaan minaaman finneen. Jiinsii 3 fide. Sadanullee keechaa ture hedduman dhufeelleeni bareedduu ture. Uqannaan dhiphisees didee naanyuu jennaan dhiise malee jechuudha. Caammaadha xinnoo kan hin gaabbee caammaa baay'ee kun amma akkasuma waggaa 3 lakkaa'eera jechuudha. Kan miila qaban keedheetumaan beeku guyyaa muraasa. Yoo ta'es immoo asii keewwadhee sa'aatii meeqan deema. Anuu makiinaan qabu ijoollee waan inatti bite malee. Amman iddoo baajaajii ga'utti daqiiqaa 30 deeku yookiin daqiiqaa 20 yookiis akkamitti caammaa koomee qabu nama sana deemtu gara gaantirra yookiin immoo kobilistoonirra. Kanaaf irraa buutanii iddoo mana sargii sana iddoo mana waamichaa sana dhaquudha daqiiqaa 20 sana caammaa koomee qabu akkamitti baay'ee ulfaata. Sharaa kanallee okay muudii kan qabu waan wajjin uffattan faana madaaltanii hin danda'ama. Kanaaf isa faana rakkachaa jira isiniin jechuu barbaade tanaa sa'e. Masii aggaataame. Ani uffatoota waamichaaf ta'u jedhanii hin keewwanne jechuudha. Ammas keewwattanii iddoo naxxanii jiru. Waamichaafis hin ta'u ani baay'eesaa kan hin fide. Innaan isiniin jiru bakka adda isin godhaa isinitti hin tolumuu innaa sana. Baay'ee mirxii ta'ee jechuudha. Uffatichi baay'ee mirxii ta'ee garuu adda isinii godha. Akkasii dachaasee kun ammoo naan gahee baay'ee qoba baasee. Kanti kan qoba dachaasee jira. Geessee nama iddoo isaa qabsiisaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo koommoo like share godhaa. Kun akkuma argitanii diriirsee haadha isaa jette. Manni moloon. Akkasii viidiyoo koo like share gochuun dagatinaan isiniin jedha. Isinirraa badee subscribe godhaa maatii koo warri taatanii viidiyoo kan amma dhumaa dhaggeeffadhaa yaada gaafii qabdan naa barreessaa like share godhaa isiniin jedha. Bye bye.